itti dhufuu qaba. Kanaafiyyuu duula irbuu shinniigaa si waliin dhaabbannaa keessaa qooda qabaachuu feenaa yeroo jettanii maateeriyaalii yookaan immoo waan mul'ataa ta'e qabatamaa ta'e itti gumaachuutiin qofaa osoo hin taane isin waliin jirra. Akeekaaf kaayyoon sin qabattanii tarkaanfataa jirtanii itti amanna jechuun nuuf jabina. Kanaafiyyuu bakka jirtan hundumaatti nama hammachuu ofitti qabu isa dallanes isa burjaaja'es isa wallaales yoo bilisummaa Oromootti amana ta'e walabummaa Oromiyaatti ni amana ta'e birmadummaa biyya sanaatti ni amana ta'e haga fedheyyuu haa ta'u diina waliin hin dhaabbatu taanaan garaa bal'adhaa ofitti qaba. Akkuma keessoo waraana bilisummaa Oromoo ititee dirree irratti hiriira tokkorra dhaabbatee fiingee tokkoon socho'aa jirutti guutummaa addunyaa kanarra Oromoo faca'ee jirus hammachuuf tattaafadha. Isa garuu xannacha ta'e xannachi yoomuu foon hin ta'u muranis hin dhiigu hiddan qabu isa akkasii immoo hoolaa yeeyyii gogaa hoolaa uffatee nu keessa seenuu barbaadu yoomiyyuu jechuudha. Gateettiin qabsoo bilisummaa Oromoo warra akkasii baachuu hin danda'u. Inni sun rirmee dhaaba keessaati facaastuu tokkummaati. Ishii akkasii immoo irratti of kitimaa jechuudha. Garaan laafiinaa fi irratti of kitima. Ololee kabuluu barbaadu. Dhiigaa fi lafeerraa xurii daldalatee buruu ka barbaadu. Inni suni dhiigaan Oromoo ta'uu danda'a. Dhiigaan Oromoo ta'anii fi Oromummaa qabaachuun immoo gargari. Kanaafi asirratti cichaa dhaabbadhaa jechuudha. Isa amala funyee qabuu ofitti qabuu dandeessa garaa bal'atte. Isa rirmee dhaaba keessaa ta'ee garuu nu horfuu barbaadu yoomiyyuu taanaan ekspoos gochaa deemuu fi itti duuluun dirqamaa jechuudha. Warri akkasii yeeyyii gogaa hoolaa uffatee qabsoo bilisummaa Oromoo keessa dhaabbachuu barbaadu. Namni hedduun as keessa jiru baay'een isaa ofimuu kan hin barbaanne. Baay'een isaa ba'aa hedduu baatee ka deemu. Baay'een isaa hir'ina nuti dirree irratti qabnu akka inni ekspoos hin taane qaawwa keenya duuchee ka deemu. Baay'een isaa waan himamuun irra hin jiraanne hedduu ka hojjetu. Asitti himuun kan hin danda'amne hedduu ka hojjetu jechuudha. Namni hedduun as keessa jirtan akkasi. Isa kaan diida taa'ee akkasumattiin immoo illeensa bubbisu akkasii. Iddootti bubbisutti waan inni nama fayyadu jiraachuu danda'a. Dubbisa. Isa garuu rirma dhaaba keessaa ta'ee nu kuffisuuf bubbisu yoomiyyuu taanaan faayiddeem. Duuban deebi'ina itti duulaa jechuudha. Dirreen qabsoo, dirree walootii, dirree walta'insaatii, dirree fiingee tokkoon socho'aa jirru irbuun shinniigaa inni hoogganoonni keenya cichoomina waliin dhaabbachuu Oromummaa nu barsiisanii ka itti deebi'ee haaromedha. Duulli keenya duula milkii qabu, duula injifannoo qabu. Qaama sagantaa adeemsa qabsoo waggoota hanganaatti iddoo hanganaa qabuu qaba Oromoon jennee karoorfanne keessaa tokko. Kuni yeroo irraa yerootti sadarkaasaa eegee ni dhufa. Baay'inni duula keenya miila naammoo gammoojjii Oromiyaa keessatti miti. Naannoo warra handhuura nu ciniinee handhuura Oromiyaa Finfinneetti dhiyaateeti. Hamni kana booddee hedduunsaa gara sanatti ta'a jechuudha. Hangi har'a lolaa turre, hangi har'a duulaa turre, hangi har'a dhiiga dhangala'aa lafee cabaaf lubbuu dhabaa turre, isteeppiinsaa inni gammoojjii keessaa achi baadiyaa Oromiyaa keessaa xumurateera. Inni kunno jedhanii fagootti ilaalan kunootii jedhanii of biratti arguun dirqama waan ta'eef sana ta'uuf deema. Duulli keenya inni itti aanu baay'inaan bakka handhuura ciniinanne handhuura irraa silmii sana bakkatti of buqqisuu dandeenya iddooma waliin beeknu sanatti ta'a jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo dhugaadhaa qarqara daangaarra hin jiru. Warra akka Biraanuu Juulaa fa'aa Wallagga keessaa baasnee eessa keessaa baasnee ni bahe sirri hin darbe bira.
Birgeediin hedduun isaa kan inni jira riphisee akka ibiddaa dibameetu Finfinnee jala jira. Hin jiru Wallaggaa keessa Gujii keessa. Ka Wallagga keessa Gujii keessa jiru isa reef leenji'ee waraanummaa dhukaasa shaakalaa jirudha. Ibiddi inni dibamee taa'u mukukkulichi gurguddaan siichi saaqan jennaan irree namaa nyaatu idduma jiru jira jechuudha. Karri shanan Finfinnee kan waraanni bilisummaa Oromoo hin marsine hin jirtu gaafa dho'e bobaa burguu jalaa lafa. Gaafa dho'e akka dubbicha mammaaksa burguu dhagaan sun mana isaa keessaa irra bu'ee deebi'e. Uummanni Oromoo isii kana beeka. Yeroo warri jeneraalaa, ministeera, kaabinee, bulchaa gandaa jinniin bahee ofirratti diddigu uummanni Oromoo ni kolfa. Du'aa jiraayee maaliif barii jaladha dukkanatu hammaata waan ta'eef. Kanaafuu dukkanni barii jala hammaatu ifti barii bilisummaa aduun isheen alaabaa Oromoo moggaa lamaan bantuu gidduu magariisa handhuurri ishee sun ifa aduu sana taate aduu barii bilisummaa arguuf jirruu taate suni mallattoo ifti dhufuu dukkanni barii jala hammaachuu sanaa sadarkaa sanarra geenyeedha. Mootummaan kanaan dura waan inni itti rarra'ee ture. Caaseffanni biyyattii keessa jiru hundumtiyyuu hojii dhaabee humna waraanaa irratti qofaa rarra'ee ture. Wanti humna waraanaatti rarra'ee jiru sun immoo humna waraanaa sana keessaan seenanii borboranii tiniini muka guddaa jabaa fakkaatu yoo ilaalu. Rirni garuu keessaan seenee miciraan isaa mar'ummaan isa gidduu jiru jabina mukichaa sana argisiise nyaatee boossosee gaafa inni biyyoota gadi ba'ee areetaa jechuudha. Mootummaan kun akkasi. Amma sadarkaa bara dargii gaa jaarrolee keessa yoo jirtu ta'e mallattoo xumura dargii humnaan dargaggeessa mandara keessa gabaa keessa bakka meeqatti deemee qabee humna waraana gonachuu achi booddee gara jiruutti deeme mallattoo sadatu jira. Dargaggeessa baay'inaan lafa inni jimaa qabu baay'inaan iddoonni bakkee bashannanaa naannoo puulii taphatan naannoo oolmaa bakka adda addaa silaa hojiin hin jiru dargaggeessi hojii hin qabu barnoota hin qabu haala akkasiitiin dargaggeessi barnoota dhorkatanii hojii dhorkatanii har'aan jirtu waraana ta'uu qofa afaa ta'e mootummaan qopheeffate kun bakka jiru hundumaan guutummaa biyyattii keessatti nama qaamni illee hir'uu dabalatee jechuudha. Waraana fudhachuufidha qabaa beeku kana. Walakkaa waraana sanaa garuu waraana keenya ta'an shakkina Oromoo. Nassiniin jedhe. Inni ammaatti rooduu yataataa'u rooduu uffattaa jettuu asitti ta'a jechuudha. Walakkaan isaa. Kan beekna isiniin jedhe abdiin nurra kaayaa duulli revolushiniinaa nutuqiidhaa jirraa jechuudha. Duula keenya meejar ta'e maayinadine kun ololuu uummanni Oromoo maaliif yeroo hin jirtanii seenii abdii akkasii irraa ka'ee jaarraa iyyuu jennaan mana deebi'ee gabaabaa dubbi. Major Operations itti qophaa'aa waan qabdan hundumaan kanuma nama jennu barbaada. Kanaaf olii yeroo keessa fudhachuun barbaadu ulfaadha. Sagantaan bareedaa gabaabaa jedha. Egaa kanarraa kaafee waan addaa hidhamu na oolchaa sana keessatti immoo naannoo biyya nagumaa hirmaachuu hin danda'a. Kanaaf